daawwattoota keenya kabajamoo karaa gabaabaa qarata tokko malee meeshaa ittiin ergattaniin isinitti agarsiisa. Har'a qarata tokko osoo hin kafalle meeshaa akkaataa itti ergattanii biyya galfattanii isinitti agarsiisa. Karaa kana hundi keessanuu itti fayyadamu. Karaa gartee meeshaa qarata tokko malee itti biyya galfattanii waraqaa gartee argaa jirtan kana. warroonni yaani information cargoodha qixa sirrii ta'een keessa isaa baruu feetanii waraqaan kun lisbaasiidha imbaasii irraa namaa kannamti har'a gaafilee isin yeroo dheeraa nagaafattan gaafilee isin nagaafatan hedduu walitti qabee isiniif deebisuudhaaf dhufee jira. osoo viidiyoo keenya eegalleen duratti viidiyoo kana laayikii godhuu dagatina sheer godhuu dagatina namoota hedduu biraan akka geessan abdiin qaba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا يوتيوب channel أبساتكنو خبجمو أكم جرت نجيا كيسني فيادا أنا نجيا كبا الحمد لله أرجع أكم أرجع جرتان كارغو فولدرات أرجمنا فولدر اللي وصلتانه كارغو كيستي أرجمنا هدون كيسان غافلة هدو واي كارغو رتنو غافتني أبسا أكم كارغو إرجعنا obsa cargo meesha erganne qarata guddaan irraa fuudhanii akkamitti qarata malee cargo meesha erganne fuudhanna qarata malee jettanii hedduun keessan nagaafatanii jirtan. Akkasuma obsa meesha gartee cargo ergachuu wayyamoo biyyumarraa bitachuu wayyaa jettanii nagaafatan. Har'a gaafii keessan hunda walitti qabee kan isiniif deebisu ta'a. Har'a akkuma argaa jirtan meesha fuudhuu dhufne daawwattoota keenya kabajamoo jalqaba irratti gaafilee namoota hedduutiin deebisuu barbaada. Gaafileen namoota hedduutiitis maali? Akkamitti meeshaa qarata malee kafaltii tokko malee fudhachuu dandeenya waan jettaniif. Akkuma argaa jirtanii yoo gartee meeshaa qarata malee kafaltii tokko malee fudhachuu barbaadanii wanni isin barbaachisu waraqaa kana akkuma asirratti argitan عربي فانجا وثيقة السفر جاء لاسباسي إسجانين كنا ورقا كنا كمانان كارغو كيسا كفلتين إسن كفلتن توكل لين هنجراتو ميشالي قرتي اتفادوچو دنديسان اللي نسنتيما جالكا برتي ورقا كنا كم ترغچو دنديسان ورقا كنا ارغچو داف فكنياف سعودي هاتو كن كسعودي تكن نهار كترغا جرتن كوني كان سعودي هاتو كان دبي هاتو قطر كويت بحرين اكسم بيا فده باسبورتي كيسن قبطني غرم ديمتن غرا امباسي ديمتني امباسي ارغدايتن بودا امباسي تو ورقا كان سني كنا جچو لاس باسي كن ورقا كان ارغفدتن بودا وانتي غرتي سن قرata تو كمله ارغچو دن ديسان تي في تلفزيونا اكسما قسالا ماشينه افدت ميچان اكسما فروما كان غرتي نيات بالكيس ماشينه غرتي نيات بالكيستان اكسما مجلسه صوفا مجلسه منا صوفا اكسما ستاره منا ميشالي منا ولي غلط يجو كان ميشالين برولين جير يجو كان يسن ارغفتشو دنديسان اكسما بلبله لما جتو كان يسن فيممو بالبلي لما أكسوما إني برا كمبيوتر توكو كان قاعد أوتوتا كينيا كان بافتشو دنديسان أما جا أوبلتي تانية تكولي ناس جرا ميجا إسي ولين ديمني ميشا كان اللي أما تمر جرا ميشا كان اللي باسوف ديمنا أما اللي ترتين كيسان هنگا نمات نمولي ناتو daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argaa jirtan kunoo meeshaa keenya baafannee jirra amma gara mana galuuf deemna. Wanni tokko maatiin asirratti isin hubachiisuu barbaadu erga meeshaa keessan baafattanii deemtan tarii biyyi keessan fagoo ta'uu danda'a tarii Arsii ta'uu danda'a Harargee Walloo Iluu Jimma bakka adda addaa ta'uu dandeessanii wanti isin godhuu qabdan waraqaa kana darbuun qabdan argitanii waraqaa shaabbaa qabu kana waraqaan kun maal mirkaneessa akka isin gartee kaargoorraa meeshaa keessan baafatanii deemtan karaa irratti tarii isin qabanii meeshaa kana kontorbaandii oofaa jirtanii
kaargoo irraa baasuu keessan maaltu mirkaneessaa jaanii yoo isin gaafatan waraqaa kanaatu mirkaneessaa itti waraqaa kana itti argisiisu. Yoo calliftaniis waraqaa meeshaa baaftaniituma deemtanii waraqaa kaargoo irraa isinii kenname kana yookiin isin jalaa bade meeshaan isin jalaa qabamuu danda'a jechuudha. Biyya keenya kana rakkoo baay'eetu jira. Kanallee of hin dagatinaa. Akkasii daawwattoota keenya kunoo akkuma argaa jirtan meeshaa keenya nagaan baafannee jirra. Warri gartee kaargoo ergachuu barbaadan kan maatiin keessan Finfinnee irraa fagoo jiru. Obsaa maqaa keetiin ergannaa kaargoo nuu fuudhii warri jettan kaargoollee meeshaalee namaaf fuudhaan jira waan ta'eef natti ergachuu dandeessan maqaa kiyyaa jirti. Obsaa Ahmadii Saanii maqaa kiyyaa fi lakkoofsa kiyyaallee asirratti isin barreessa. Osoo qubee tokkoon dogongorre maqaa kiyyaa yoo natti ergitan isinii fuudhuu danda'a jechuu meeshaa. Garuu jalqaba na dubbisuu qabdan. Osoo meeshaan ittiin ergineen duratti na dubbisuu qabdanii maqaa kiyyaa fi lakkoofsa kiyyaa asirra jira. Duwwaa 9-10-74-94-96 kanaan WhatsAppiidhaan na qunnamuu dandeessan yookiin iimoodhaan daayirektii bilbiluu dandeessanii jechuudha. Kana fakkaata gaa meeshaa keenya nagaan baafannee amma galaa jirra. Akkuma beektan gaa meeshaan kun kobbaleetii kiyyaati. Akkasii isinis warri gartee meeshaa kaargoo ergachuu barbaadan information jiru isin biraan gaheetiin jira. Wanni gartee waraqaa ofiisin argisiise kana waraqaa laasbaasee kanaan meeshaa tallaajaa TV kan gartee nyaata bilcheessu maashina uffata dhiqu meeshaa manaa kamuu jechuudha. Isin galee bilbila lama majlisa soofaa meeshaalee sitaaraa manaa meeshaalee gartee wanti barbaadan gartee hanga gartee makiinaa hin ta'initti hanga gartee meeshaalee guddaa elektirooniksii hin ta'initti kan akka maashina makiinaa kana hin ta'initti meeshaa barbaadan galfachuu dandeessan. Akkuma har'a ofuun isin hin jee garuu waraqaa kana osoo biyya hin galin dura imbaasirraa baafachuu qabdanii jechuudha. Kana daawwattoota keenya information akkanaa gaa waan gartee isin baruu barbaadan hunda kunoo akkanatti isin biraan geenya. YouTube channel obsaati kunoo subscribe godhuun dagatinaa akkasuma like godhuun dagatinaa viidiyoo kana keessanillee share godhaa waliif ergaa. Kana fakkaata viidiyoon keenya kan har'aa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam jirtu hordoftoota obsaatii kunoo keessan. Alhamdulillah kunoo meeshaan kaargoodha baafnee jirra. Kaargoo baafnee jirra. Namoonni information kaargoo barbaadan obsaa qunnamuu hin dandeettan. Meeshaalee ergamuu qabuu fi akkasumas akkamitti akka keessaa ba'u warroonni suutii irraa gartan waraqaa baasee kana hundi namaatu kan namaa fi isa kanaan namaa qarata tokkoon malitti meeshaa baafachuu akka danda'amu asumaan isinii ibsina. Warri immoo biyya biraa biyyoota Arabaa jechuudha fiizaadhaan deemuun waraqaa eerpoortii isin waraqaa eerpoortii keessanii biiroo Itoophiyaa jechuudha isa kana baafattanii meeshaa akka laaptoop qasaala televizyoona meeshaa korona nyaata itti bilcheessan meeshaa qasaala uffanni itti dhiqamuu fi akkasuma hallaata xiqqaa meeshaa gurguddaa kanallee ergachuu dandeessan. Laaptooppii tokkoo fi jawwaala lama yeroo takkatti jechuudha haa ergamu. Asirratti wanni isin beeksisu waraqata kana yeroo lama ergachuu dandeessan. Yeroo tokkotti ammoo haga baatii 3 isin fayyada. Yeroo tokkotti waa baay'ee ergachuu dandeessanii jechuudha. Warroonni information akkanaa barbaadan asumaan obsaa gara Facebookaatiin gara WhatsAppiitiin qunnamuu hin dandeessanii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Daawwattoota keenya kabajamoo nagaan gara manaatti gallee jirra. Obboleettiin teenya duniyaan tan gartee roofu meeshaa isii kaargoo irraa waliin baafnee dhufne isii tana kunoo akkuma roofu isiniin jedhetti waraqaan gaa kunoo akkuma argaa jirtan sirriitti mul'atu jeetii yaada. Waraqaan isa kana jechuudha. Warroonni biyya Saudi Arabiyaa jirtan waraqaan kun isiniif kennamaa jechuudha. Yeroo gartee hidhamtan hidhaa yeroo gartee baatanii gara biyya galtan waraqaa kanaatu isinii kennama. Akkasuma warri gartee biyya Saudi Arabiyaa irraa xayyaarraa yeroo galtanis imbaasii dheeyxanii fudhachuu dandeessan. Biyyoota gartee akka Dubaay, Qatar, Beirut, Kuwait biyya Arabaa kamuu jechuudha. Isinii galee biyya Arabaa kamuu warri achirraa galtan meeshaa gartee kaargoodhaan akka gartee kafaltii tokko isin kafalchiifne qaraxaan malee qaraxa bilisaan waraqaa kanaan
dhayxanii fudhachuu dandeessan jechuudha. Kana egaa har'a kan isiniif dhaamu dhufne obboleen keenya warroonni gartee kaargoo ergachuu barbaadan kan gartee maatiin keessan fagoo jiru kan dhufanii maatiin keessan isiniif fuudhuu hin dandeenye yoo gartee maqaa kiyyaan ergattan anilleen isiniif fuudhuu hin danda'a jechuudha. Waan rakkoo qabaatii miti akkasi. Inni biraa warroonni gartee biyyarraa gara Dubaay deemtanii hojjechuu barbaadaniif biyya sadiitu bana amma biyya Dubaay, Qatar akkasuma biyya Joordaaniitu banaadha jechuudha. Akkasii warri gartee biyyoota sadeen Dubaay, Qatar, Joordaan deemuu barbaadan keessaan na dubbisa. Warra gartee haaraa kana dura deemee hin beekne kan afaan hin beeknellee oofuu jalqabnee jirra. Warra sanillee eegallee jirra waan ta'eef lakkoofsa kiyya kan hin gartee asirratti isiniif kaayee kanaan na qunnamuudhaan keessaan dhuftanii yoo na dubbistan akkaataa gartee itti deemtan piroosesii maaltu akka barbaachisu waan jira hunda isinittiin himaa jechuudha. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo biyya gartee Dubaay isin oofne jechuudhaan biyya alaa isin oofne jechuudhaan obboleeyyan keenya hedduu kan maallaqni irraa nyaadhamee jira kan fiizaa isinii baafnee jirra tikeeta isiniif kunnee jirra koottaa ni deemtanii birrii kafalaa jaanii warra gartee qarshii 25,000 irraa nyaadhame irraa nyaatan akkasuma 30,000, 50,000, 100,000 warra irraa nyaadhameetu jira. Dhugaa dubbachuuf guyyaa irraa obboleeyyan kiyya kun keessaan dhufanii natti ergan namni akkana dallaalli akkana nyaatee jaanii yeroo natti ergan niin arga. Yoo gartee deemsa barbaadan nama amanamaa nama gartee sooshaal miidiyaa irratti illee beektan ka yoo gartee isin nyaate ol baatanii nama san himachuu dandeessan nama kanarraan deemaa nama kanaatti illee yoo gartee kafaltaa rakkoon qabu. Garuu nuti gara keenyaan kafaltee akkanumatti hin kafaltan erga fiizaan dhufee tikeenni dhufee wanni hundi xumurame gartee bararaaf dhiyaattee qofa ka kafaltu sii galee akkasii warroonni gartee akkasii nama nyaatan waan kanarraa dhaabbaddaa jenna. Nuti ammoo biiroo seera qabeessaa kan waa hunda guuttate karaa saniin kan ijoollee keenyaaf fixaa jirru. Akkasii warri biyya alaa deemuu barbaadanillee wanni haareen jiru kanaan isiniin jaa akkasii. Mee duniyaa maal jetta asirratti? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتو تهربتو تأبساتي كنا كمنا جاكي سني الحمد لله هنا بيتين اللي قال لي جرا بقنا جان قلت الحمد لله بيجلي قال لي جرا وروني يعني information كارجو دا كده سريت إني قيس يسافروا فيتني نمني سودي رجالي هم دي ساني تو ورقة خنا هيك أبادي تشودا ورقة نكون لسباسي دا إن باسي رانا ما خنامتي ورقة خنان جت ورقة نكون جي أس هذي سفاهية دا ميشا وهم فد أكما بليس قنيا أبسان جيتي ميشا إرجمو قبلين إنه سنة إبسيترا ميشا هم درجة جودن دي سيرو تكوب جتشو كرو يرو لما في إرجمو في مي ورقة خنان ميشا فدتشو هندن دي سنة يرو تكوب يعني حاجة كيلو وابايا فدتشو دن دي سنة ميشا قد دار لي إرجع جودن دي سيرو تكوب هذا فايدة اتفايدة ما نسنين جاك كسموروني بيراه بيوتا عربا kanneen akka Kuwait, Qatar, Dubai kana warri jirani wanta paaspoortii qabdanii paaspoortiin keessanis akka waraqaa kanaa isin fayyada hoggaa galuu yaatanii waraqata kana imbaasii biyyattii isin jirtanii san keessa dhaqaatii waraqata kana baafadhaadha gatii tokkoon alatti meeshaa baafachuu dandeessanii jechuudha. Akka namoonni hin jiru nagaan. Tole waraqaa tokko roofu isinitti agarsiiseetiin ture. Yeroo gartee kaargoo irraa meeshaa gabbaafattanii yoo gartee biyyi keessan fagoo ta'e fakkeenyaaf gara Arsii, Walloo, Harargee, Jimma fageenyaan ta'e karaa irratti isin qabuu mala. Meeshaa kana eessaa ooftaa waraqaan gartee ittiin kaargoo irraa baafti. Kamii yoo isin hin jedhan sirratti mul'atanatti fakkaata. Kun waraqaan kun jiraachuu qaba jechuudha. Meeshaa kana kaargoo irraa ati baasuu kee ka ibsu jechuudha. Kan mirkaneessu waraqaa kana qabaachuu maltan qabaachuu qabdi. Yoo waraqaa kana hin qabaanne isin qabuu malan jechuu kotorbaandii dhijaanii meeshaa keessan warroota hedduu akkasitti harkaa qaban waraqaa kana gatuu hin qabdanii jechuudha. Akkasii daawwattoota keenya viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata. YouTube channel kiyya subscribe godha. Obboleettiin tiyya duniyaan gaa YouTube qabdi. Isinis YouTube isii descriptionii YouTube channel kiyya jiraan isinii gaa linkii isaa deetanii subscribe gootanii akkasii nagaan nuuf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.